Abbo maali zamana maal taate sila yeroo deemtu mogoleen tante sirriin deemtu yoo nama laaltu ijjiteellee fallaq ol jettee samii waan laaltu fakkaatti. Haasoyni keellee akka waan kokkitti waa si rakkatanii jira. Maal taate maaltu si mudate? Abbo obboleessa kiyya dubbii mana keessa rakkoon jira. Mee natti hin kaasini na dhiisi. Waan keessa jiru anumatu beeka. Distii ibidda gubbaa jirtu jedhi. Ati ka distii ibidda gubbaa taate har'a osoo hin taane gaafa intala guddoo haadhatan ta'e taatu san fuuteedha. Wayita namni si gorsu hin dhageessu. Kamataa dhagaa. Yaa obboleessa kiyya ani wayii akkana seeree gaafa san naaf fakkeessitee akka rasuulaa naa ta'e akka Khadiijaa siitaa naan jettee bar waa hedduu naaf fakkeessitee anillee dhugaasee akkasuma naa taati jedhe waa hedduu yaadee jaalallee irraa na qabdee akkasitti itti seene amma ammoo wanni akkasii tokkollee hin jiru mana keenya keessa. Durumayyuu situ nubatin malee wayita isiin ani akka Khadiijaa siitaa akka isiin jettu san hayyee rakkoon qabu eegaati nama sunnatti bulu taate ani sunnatti bula sirratti sadi fuudhuu na hayyamtaa maan jedhiniin. Abboo amma wanni tare uf duuba deebisuu hin danda'u waan godhuun qabu mataan ammoo beesinii atis taatu miinarraa callisa. Ganaadha maal sirraa callisa reef jalqabaa jirta ibidda reef itti seenu jirta yoo ati gana mataa wal jala si taree mataan dhufee akka nama teetaana siin qabee jilba gidduu si seenee walitti qorof jettee walitti nafin arguu jirraa miree waliin teenu. Kanaafuu amma muuziqaa tokko si affeerume. Kalee fuutee osoo baay'een turin kaleen buutee osoo lubbuudhaan jirtu goggoltee akkatti duutee. Jamila daddafi albeen afidi mee itti ajama albeen afidi wayii murachuu fedha dafi ariitiidhaan afidi. Ajab albee maal irraa goota wanni sii muruu barbaaddu yoo jiraate natti himi anatu sii mura. Maal gochuu barbaadda sila albee maaliif itti ajamte? Itti hajama siin jedhe hin fiddu qaamuma kiyya kana ofirraa muruu barbaadaa siin jedhe ofirraa muruu barbaada nagee attaree galgalarraa nagee arrafaa narra booda. Hin ashooftamu dhugaaf taate sila qaama ofirraa mura jechuun maal jechuudha? Itti yaadi dura akkanumaan ofirraan haasahin hirribaa ka'u jirtamu maal taate sila? Itti yaadee jira wanni tokko wanni si galchu hin jiru deemii naafidi hin mura. Himmura yeroo jettu maal jechuudha natti himi anis itti hajama addatti qabda seeta walitti qabnaa bar taphni akkasii sun hin jiru. Itti yaadi bal'isi itti yaadi jireenyi kan kee jireenyi kiyya isa wajjin deema isa murte taanaan akka bultiin deemteellee addaan faffacaatu beekuu qabda. Ajalli naggabaabatee daa'imummaa kanaan dura ofirraa muree umrii dheertuu jiraachuutu naa caala akkas filadhaan akka mataa kiyyaatti. Maal taate maaltu si dhibe waan si dhibe natti himi addaan baasii na himi dalga deemtee waan hin fakkaanne naasayin. Maaltu nan dhibne ani qurxummiidha moo yookaan naachamu maali garba paasifikitti tarii halkan daakaa bulee guyyaallee dalaga bahee duudina citaa oolu. Anarra dhugaa si hima qurxummii gurguddaa garba paasifikii fi Atlantik daakutu irra dadhabbii hin qabne duudina citee jira. Guyyaa hiriyoonni kiyya natti qoosanii mataan jilba jala si tarinaan jedhan. Kana irra yeroodhaan osoo wanti biraan argamni osoo atillee kaatii hukmiin irra gaafattii hin danda'u maal jetti onlaayinaan hin raabsine ofirraa gabaabsunaaf wayya. Isitu hinaafee irraa muri jecha irraa isumatu hiraaree ofirraa muri jechi wayya yoo ofirraa murtellee baay'ee waan rakkoo qabu fakkaatu garuu. Intal ati naa rifatta se'ee ani kana sitti himaa ati xiqquma isiillee naa rifattu. Sila isin warri sheekolee kun yeroo baay'ee sabboonummaa ammaa isin biratti mul'anne ilaalchi isin oromummaadhaaf qabdan ilaalcha isin amantiidhaaf qabdan hin ga'u. Yeroo namni waa'ee oromummaa labsutti isin baay'inaan amantii irratti xiyyeeffattan osoo oromummaalleef dubbattanii hanga amantiif dubbattan san hin ga'u. Sababaan isaa maali? Sabboonummaa hin qabdan jechuudha. Lakki abboo dogoggortee jirta sabboonummaan sheekawwanii fi ustaazota bira ture ammas isaanuma bira sirri jira. Sabboonummaan ati baantu xawalwaalummaa fi onlaayinii irra deemanii nama arrabsan san baantanaaf fakkaate. Yoo san taate siyaasa biyya keenyaa walxaxaa mataa miilli isaa wallaalchise kanatti bannee nuti nama tokko irratti kijiba dubbannee kaan faarsinee malaayikaa goonee kaan jinniif sheexaana goonee akiraa teennaa waan paartiif jecha gurguruuf hin qabnu. Nuti sabboonummaa dhugaa malee ta kijibaa hin beeknu. Lakki abboo maal goonaa wal sobna wanni sobnu isin bira sabboonummaa fi gootummaa wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Dhugaa dhibbatti adii wal himu wayya. Abboo maal ta'aa jira kuni dhugaa jirtu taa'ee sitti himutu sodaa sitti fakkaatimu maal jechuudha akka jiru kana koroppiis. Yaa sheeka isin nama guddaadha akkanatti afaan baduullee hin qabdanii namni waan akkanaallee isinirraa hin eegu natti hin dallaninaaka.
waan badaanaan hin jedhiniin dhugaa keeti sun siin jechuun sirrii miti maa dallantaan ammoo dhugaa jirutu na keessaa dallana ati akkamitti yaanne ka qubee ittiin barreessitanii ittiin barattan isiniif tolche eenyu sheeka ta'uu isaa beektaa kan alaabaa isinii qopheesse eenyu osoo kana hin beektii silaa waan takka hin dubbattu kana gochuudhaaf mataa kan kee aappideetu godhii vaayirasii keessa jiru kan of keessaa balleessi. Vaayirasii jettanii ayyee ka'ee mana yaalaa deema yoo qada waan jiraatu taate. Akkami nagaa ooltee yaa habiibii galli yaa ruuxi. Nagaa oole alhamdulillah garuu yaaddaa oole mataa kana na dhukkubabbo yaanni najjeesee jira. Maali yaadda bakka kee ana haa dhukkubuuti maaltu si dhibe waan haarawatu argame moo oduu warra keessanii waa dhageetti moo maali? Lakki waan biraatii miti qaala'insa jireenyaa kanatu akka malee yaada natti ta'e kunoo amma meeshaan mana keessa wanni tokko hin jiru zayitiin hin jirtu sukkarri hin jirtu akkasuma wantoota hedduutu hin jirre wanni nyaataan dalagan hin jiru nyaata har'aa kanaan booda homa siivil keessu yuunaan galle mee maalumaaf waa ittiin bitu nakkenni deemi. Ajab atiin tunit bartama ajaa'ibaati mallaqa si kenne hagamitti fitte olii gadi facaafti moo wayiin bitte. Si hiitana bar sooqiddi osoo waan afaan beeku taate qaata sitti hinaafi. Maali sooqiddi wanni natti hinaafuuf? Akka malee dhiibbaa dhiigaa dabalta sanumaaf. Akkuma beekamu sagantaa guyyaa har'aa kana keessatti waa'ee Maammadoo fi Faaxee irraa waa tokko dubbataa jirra. Ani akka kiyyaatti wanni Maammadoo fi Faaxee irraa hin feene hedduu ta'us mee fakkeenyaaf yoo kaase wanta akka maqaa jijjiirachuu kun hedduu na dallansiisa jechuudha. Maqaa ofii barreeffama gabii kanaafaa achi fidee ibsaa ofiin jedha jechuudha. Wanti akkanaa hedduutu jira. Mee akka keetitti maaltu sitti hin tolle? Dhugaa keeti wanni kun namatti hin tolu ergaati gara Maammadooti kaafte ammoo gara Faaxeeti kaasuun barbaachisaadha jechaadha. Faaxeen takka kama gaafa biyyaa maqaan shuree gaafa biyya arbaa kana dhufte bar iftuu fa'a gooti bar goobana fakkeessite addeessa fakkeessite uf tottolchiti. Maqaa akkanatti wal sobuun wal gowwoomsuun kunis sirrii miti jechaadha. Nutis akka nama artii tokkotti waa irraa jennee bira darbuu qabna. Hayyee waa takka rakkoon qabu nuuf eegali. Mini sheenaa'u arasheem naa'u gaafa biyya jirtu maqaan kee shuree na'u. Mini sheenaa'u arasheem na'u biyya rabaa dhufnaan dhiira shawwaduudhaaf amma bilisee na'u. Mini sheenaa'u arasheem na'u gaafa biyya jirtu maqaan kee gannoo na'u. Mini sheenaa'u arasheem na'u biyya rabaa dhuftee dhiira shawwaduudhaaf amma naanaatii na'u. Mini sheenaa'u arasheem na'u jaalala sobaatiif san hunda dhamaatii jaalalli akkanaa eessaan dhugaa taati. Mini sheenaa'u arasheem na'u iheemmaa fiqir na'u maalatim kabdaal yecaawwataa geem na'u. Mini sheenaa'u arasheem na'u kana fakkaata jechuudha. Har'umaan guutuu uffata guutuu irraa mulqinee Faaxee kun labbaafneetiin waa hedduu badhe baasuun hin barbaachisu waan taateef asumaan irraa gabaabanna. Ati ammoo mee waa tokko waa'ee Maammadoo irraa nu jedhi atis. Ani akkasii kanatti sagalee isin qabu arasheem na'u osoo jedhu sheemiin na qabaa jira beekta sagaleen kiyya akka malee kurrisa. Mee isima tanaan itti haa kurruufu kan dhagaa danda'e. Obboleessoo kanaa ol maal goota sagaleen akka ofiin giitis iyyuu jira bar. Hayyee erga jette haa eegalu aalalumaa kan Maammadoon boo'uuf jaalalumaa. Aalan osoo lukkuun qabne aalan makiinaa bitatee. Aalalumaa kan Maammadoon boo'uuf jaalalumaa. Aalan mucattii sossobee aalan ijaazaa buufatee. Aalalumaa kun jaalalaa miti falfalumaa. Obboleessoo ani tiyya kijibee akka fedhe godhee fuudhee jira si kan fuudhin rabbi rahmata si haa godhu maal gootaa waa'ee Maammadoo Faaxee qaayita osoo hin fuudhin dura.